jechuudha hedduu takkan isii jaalladha hedduu takkan isii kabaja maatiin kiyyee situ dura dubbatee gabba hidhiifa magaafatunaan jedhe akka nama tokkotti sodaadhaaf miti yani ammoo sodaadhaaf miti isinis dhala anis dhala akka barbaanni wal godhuu dandeenya. Takka isin natuma takka isiitu muudan. Addunyaa tanarra namni akka dubartii wali hinaafan argee hin beeku. Hiriyaa qabda obboleettii tiyya. Hiriyaa ati qabdu sun nama bultii hin qabne yoo taate yookiin nama abbaa manaa hin qabne yoo ta'e ati kan bultii qabdu yoo ta'e namni akkasii gufuu sitti ta'u hin jiru. Namni akkasii sitti hinaafu hin jiru. Namni akkasii maqaa si balleessuudhaaf jiru deemu hin jiru. Keessaafuu jidduu keetiif jidduu abbaa manaa kan jaalalli hoo jiraate isheen ka bultii hin qabne yoo ta'e dubartii sun ka bultii hin qabne yoo ta'e nama jidduu san seenee bultii firfisuu hin bultii san diiguu barbaadu keessa hiriyaa teessan nama biraa. Nama alagaa nama biraa hin barbaadin jechuudha. Nuti haga dubartiin keenya haga namaaf taanu waliif hin taanu. Haga walitti hinaafnu namumee ufu yaada. Haga dubartii wali hinaaftu hin jirtu addunyaa kanarraa jechuudha. Dubartii tana malee jechuudha. Dhugaa rabbi gaafa abbaa manaatiif haati manaa takka wal dhabde jechuudha. Ati abbaa manaa kan keetiin kan wal dhabdu yoo ta'e jechuudha. Hiriyyaan tante sun jaarsummaa gidduu keessa yoo jiraate jechuudha. Bultiin tante sun abada walitti hin deebitu. Hiriyyaa hinaaftu jechuudha. Bultiin tante sun addaan diigamuu malee, addaan siquu malee, faffaca'uu malee bultiin tante sun tasgabbii akka duraanitti hin deebitu. Maaliidhaaf hiriyyaa hinaaftu wajjin jirta waan ta'eef. Hiriyyaa nama gasii godhuuf deemu wajjin jirta waan ta'eef. Hiriyyaa maqaa balleessu wajjin jirta waan ta'eef. Hiriyyaan gadheen ofiillee bakka hin geettu akka namni bakka ga'ullee hin barbaaddu. Ijoolleen kunniin walii hiriyyaadha. An kana hojjedhu kuulanii fi Rooza irraa dubbataa hin jiru. Akka walii galaatiin nu dubartiin kun gammachuu walii hin feenu. Gammachuu walii hin feenu. Akka nu bakka geennee gammachuudha waliin jiraan hin barbaannu. Nu yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii anaan jalqabe jechuudha. Walirra duuluu, maqaa wal balleessuu, wal xiqqeessuu, akkamiin nama saffacaasa, akkamiin bultii san xiqqeessa, akkamiin bultii ijoollee saniin gargar baasa. Ilaalchi keenya jechuudha. Sammuun keenya waan akkasiitiin guutamee jira jechuudha. Akkamitti isheen bultii argatte an bultii dhabaadha yeroo baay'ee ijoolleen keenya walirra hinaafan jechuudha. Kana yoo jedhu Roozaadhaafis miti obboleettii tiyya kuulaniidhaafis miti. Ana biratti ayaatiin bira jechuudha. Kuulanis ta'ee akkasuma Roozaas ta'e anaaf takka isaan irraa dubbataa hin jiru. Wannan irraa dubbataa jiru hiriyyoota walii hinaafan. Hiriyyoota maqaa wal balleessuudhaaf akkaataa walii cabsuudhaaf. Akka bakka hin geenye utubaa walitti ta'uudhaaf gufuu walitti ta'uudhaaf deemaniidhaaf ati akkas hiriyyaa akkasii qabaate taanaaniin hiriyyaa yoo ati gaddite wajjin gadditu hiriyyaa yoo ati gammadde gammachuu kan kee barbaaddu gammachuu ofii irra gammachuu kan kee barbaaddu hiriyyaa dhugaati malee hiriyyaa asiidhaan bunaa si dhugaa asii si hamataa asii si cicciraa asii maqaa kee balleessa asii jireenya kan kee keessa laaqa asii si fakkaata asii deema abbaa manaa kan kee fakkaattu. Hiriyyaa akkasii irraa inuma fagaadha obboleettii tiyya. Kun jireenya siif hin ta'u. Waa takka isin hima. Bultiin takka jechuudha gaafa ijaaramte namni ati hiriyyaa qabdu jechuudha. Hiriyyaan tante suni nama bultii hin qabne yoo ta'e qilleensi jidduu kan keetii jidduu abbaa manaa kan kee keessa hoo jiraate jechuudha. Hiriyyaan tante sun jaarsummaa yoo seente dhugaa rabbi jaarsummaa kallattii kamiin oote asiidhaan waa'ee abbaa manaa kan keetis haasofsiisti. Icciti abbaa manaa kan keetis keessaa guurti. Achi garagaltee abbaa manaa kan keessan janajjanti jechuudha. Waan biraatiif miti barbe. Akkasi walitti deebitaniif miti. Akkasi walitti deebitaniif osoo hin taane akkami bakka mucaayoo kana bu'ee abbaa manaa isii kana qabadhee abbaa manaa isii kana wajjin jiraadhee jireenya isii kana diigarra xiyyeeffatti jechuudha. Hiriyyaan gadheen. Kanaaf obboleettii tiyya ati na dhageeffattu taama booda na dhageeffachuuf deemtu. Ani hiriyyaa akkamii qabaa? Hiriyyaan tiyyatuni ta gammachuun hojiin gammaddumu tan gaafa arrakkadhe dhiistee na biraa deemtu tan jireenya kiyyarra gufuu taatumu tan jireenya tiyyaa utubaa taatu jedhiitiin of qoradhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Salaamata illee hin jedhe. Samuuna kana laal biftummaan kiyyas jijjiiramee jira. Sababni isaa qufaa ajaa'iban naqabe naannoo keenya qufaa jedhanii naannoo Harargee kanaatti ammoo taalluufaa jedhanii walumaa galattuu hin beekta sagalee makiyyarraa hin beeksisa jedhee yaadalaa kun halittuu jijjiirama qilleensaatiin rabbiin waa fi hunda keenyaayyuu jechuudha. Obboleeyyan kiyyiin kun lamaan jechuudha. Roozaa fi kuulanii yeroo baay'ee kan karaa viidiyootiin deebii walitti deddeeffata arga. Anam isaanirraa dubbachuuf miti. Ani ijoollee kaniin wanni itti na aarsirraa hoo jiraate jechuudha. Ijoollee biyya tokko jiran, ijoollee naannoo tokko jira, afaan tokko dubbata, amantii tokko qaban
taa'anii sa'aatii wal amansiisuu danda'anitti taa'anii ila kun dhugaa kiyya ila kun soba kan keeti ila kun dhugaa kan keeti ila kun dhugaa kiyya jedhanii yeroo wal amansiisuu wal hubachiisuu jiran irratti karaa viidiyootiin deebii walii deebisuu karaa viidiyoo wal xiqqeessuu karaa viidiyootiin ana caalaa si caalaa ana balleessitu balleessi walii deebisuun kun ani isaanirra nan gammachiisne viidiyoon kun yoo isin biraa deeggaruu ta'e an gammachuu isinirraa hin qabu jechuudha maaliidhaafi biyya tokko keessa jirtanii sa'aatii wal amansiisuu danda'anii isin lachuuyyuu nama gurguddaadha. Silachuun warra sooshaal miidiyaa kana miidhaa sooshaal miidiyaa kanaa fi faayidaa sooshaal miidiyaa kana hubatee beekuudha. Warra dhageeffatu caala warra sirriitti beekuudha jechuudha. Ani dhugaa rabbi ijoollee tanneen duraan jechuudha kuulaniidhaa fi roozaa jechuudha. Eeguu isaan yaman jiranii wallaahi gaafa jalqabarraa arge lakkuu natti fakkaatan. Dhugaa rabbi wallaahi lakkuu natti fakkaatan adda tamtu roozaadha tamtu kuulanii jedhee laddaan baasee hin beeku. Garuu adaduma viidiyoo isaanii ilaalaa dhufee viidiyoo isaanii hordofaa dhufeen chaanaala isaanii addaan baafataa dhufeedhaan ijoolleen kun adaa gargarii waan jedhu wayitu natti hubataa deeme malee dura ijoollee kan lakkuu se'aayu maal nama jalqaba ijoollee kan argeef maashaallah ijoollee lakkuu fakkaatti nama sirriitti deddeebi'ee hordofee jedheen addaan baasa malee dhugaa dubbachuu gaafa sayyaman jiran akkasitti beeka jechuu barbaadee tolumaa galattoon amma waa'ee jiraatii miti. Ani ijoollee keenya shamarranii yeroo baay'ee walitti dhiyaachuudhaaf isin jarjarra addaan bahuudhaaf isin jarjarra. Sababni isaa maalidha si fakkaata? Hiriyyummaan kamiinuu haa ta'u dhiiras haa ta'u dhalaas haa ta'u abbaa fide haa ta'u namni yeroo dafee si baruudhaaf jarjaru dafee iccitii kan kee beekuudhaaf jarjaru akkasuma iccitii ofii si himuuf jarjaru boru iccitii kan keellee akkasuma baasee siin deemaa beekadhu. Akkasuma tokko sanii inni biraa jechuun namni dafee si baruudhaaf jarjaru ariifatu boru ammoo si jibbu isaallee akkasuma deetti daddafaa beekadhu. Ammallee ijoolleen keenya dongorri ijoollee keenya namni iccitii namaa fuudhee si himu yeroo hundaayyuu gaariis haa ta'u hamaa namaas haa ta'u waan nama fidhe iccitii namaa kamiituyyuu kan namni amaanaa bira gaadee dhufee akkuma achii fideedha sitti gadi dhangalaasuu ta'e boru iccitii kan keellee akkasuma baasee dhangalaasaa beekadhu. Kanaaf namni sun iccitii na hime jettee hin dhageeffatin boru kan keellee baasuudhaaf jira waan ta'eef. Kana inni biraa jechuun ijoolleen keenya yeroo baay'ee walitti siqxaniitiin addaan bahuudhaaf jarjarta. Egaa addaan baatanii ammoo wanna kaleessa wajjin dabarsita irra deebisanii wayii yaadachiisu. Gaarii walii goonaaniin gaafuma san gaarii walii goote dabarfadhu bira kuti. Hamtu walii goote taanaaniin hamtuu sanii akka ittiin deebin akka hiriyoonni kan kee hin dhaalle akka obboleeyyan kan kee waan san hin dhaalle irraa fagaadhu. Malee kaleessa ana akkas godhee fi kaleessa akkas godhee fi kaleessa akkas hojii rakkadhe kaleessa isii akkasina hojii akkas taate kaleessa maqaa na balleessite jettee wanti ati kana irra deemte qottuuf hin jiru. Kan kaleessa darbee jira hin deebi'u waan ta'eef. Inni kaleessa isa kaleessa har'aan tosoo kaleessa har'a ta'e anis asin jiru atis asin jirtu jechuudha. Namuyyuu ijoollummaa deebuu barbaada waan ta'e osoo kaleessa har'a ta'e. Kanaaf obboleeyyan kiyya ijoolleen keenya shamarranii wal baruudhaaf isin jarjarina adda bahuudhaaf isin jarjarina. Maaliidhaaf wanna dhiibba jira jechuudha. Dhiibba hiriyyaa akkamitti akka hiriyoomnullee hiriyyaa akkamii akka qabachuuf deemu hiriyyaan kiyya kun nama rakkinnaa fi gammachuu keenya wajjin qoodatu. Muu namuu gaafaan gammadee wajjin gammadee gaafaan rakkadhe narraa baqatu jettee yaaddeetiin hiriyyaa filachuun kan kee dirqama jedhama. Kana caalaa odeessuu barbaade sila. Sababni isaan jalqaba tokkoffaa qofaa akka malee na jira lammaffaa ammoo niitiin ti'asiin sagalee isii wasiin dhageesse hin beeku. Waa dudubbataa jirti waan ta'eef kanaaf yeroo gaarii qabaadha ijoollee keenya keessaa waliif xadha billaa aleekum. Keessan waliif xadha. Rabbi inshallah jidduu keessanii hamtuu haa baasu. Rabbi nama isin diiguuf deemu isinirraa haa qabu. Nama holubatii wal dhagee wal gorsee walii ofisee waliin deemu rabbi isin haa taasisu. Akkuma galee isaati hiriyyummaa keessan koottanuu ibsadhaa isiniin jira. Girgirii miidiyaa kanarraa fagaadhaa isiniin jira. Isin ammoo miidiyaa nu caalaa beektanii waan ta'eef kanaaf qusadhaa isiniin jira. Horaa bulaa isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo balleesse ammoo dhiifama naaf godhaa. Du'aa idinaa kadhaa isiniin jira. Yeroo gaarii qabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama 3 fa'aa irra deddeebiiti.